islaamat hanganni keessa akkuma gaafa dhufe jennaan ol kaanee simanne sana har'a osoo hin bahin isarras waa kaa'uun kun cubbuunitti hin ta'uudha gaafiin kiyya lachanii kanuma dhaggeeffatanii tunsiyaa birriin funaanamee karaa jirus akkaawuntii kamira akka galuu qabu qaama kamii akka dabarsine ollee nama kennitan dhabda yoo nuu kennuu rakkattan qaama amma buqqa'ee jiru garaarsii keessa akkaawuntii wayii banamee osoo jararranuu waggalee birrii baay'ee tana faca'ee jira. Isa kana irratti sirriitti xiyyeeffannaatii dubbadha. Ifatame Abdisha isa kana parsentii lama murtii guutuudhaaf keessa laallee kaan ammoo inshallah uummata keenya arsiidhaaf akka inni tajaawalu goonaa mallaqni Ameerikaatti qabamee Qataritti qabamee bakka hedduu qabamee jira waan ta'eef. Qatar kana darubaasi Qatar kana amma reefu wayiin arge fakkeenyaa fi walirra deddeebinee dabruun barbaachisu beeka. Obboleessi Abdii Raggaasaa waan jee ustaazu tokko maqaa kaasee mallaqa Qatarii walii qabdan fidaadha jee poosti godhe. Waan sanillee silaa namoonni itti dhiyeenyaan beekan waan kana nu himtani. Footoo isaa fayyadamee amma daqiiqaa muraasa dura. Abdii Addisuu Raggaasaa nama wayii meeshin godhee suuraa isaa poosatee mallaqa walitti qabdee hagas dari hagalchanu eenyuni Abu Zarri la Haidar Abu Zarri galcha Abu Zarri fida Abu Zarri wali qabe no Abu Zarris atis Abdiinis akkasumas namoonni biroolleen dhufanii waan kana irraa haasa'uun dirqamadha. Okay. Waa'een basaasichaa immoo sun salphaadha. Basaasichi maal akka hojjechaa ture hundi keenyaan beekna. Murtii galchi. Murtii dheessa. Yeah. Maali namoota nuti irraa dubbatu jirruutu moniitara qabamu akkamiin nu buusan? Warra nuti irraa dubbachuu jiru moniitara qabamu akkamitti nu buusan? Neetworkiin nan qabne neetworkiin kiyya 10G dha 10G ni beekani? It's not 5G even. Anyway waan gootan agartee jirta waan hin jechaa jiru kana Haidar. Waa hedduu gaddeemaa jira jechuuf ani galaanni waa hedduu fuudhaa jira. Namoonni sun hundi ifumaan dhufee anillee waan akkanaa fudhadhe osoo jee. Aha an amma argaa barri ka inni boosi godhe. Hayyee eenyudha akkamitti godhe maal jedhe mee? Kuni basaastuudha. Abaazar atis fidi isa maqaa abdiitiin biyya Qaxaritti walitti qabatte sana. Woi amma deemee ammallee hin gaafata mallaqa gurbaan koo jarri kun maali woi ammallee jarri kun koi kaayyoon jira maali? Kaayyoon jira gaa kanuma. La addisuudha bar addisuudha bar. Bar addisuudha. Atis fidi isa mallaqa abdii isa maqaa abdiitiin biyya Qaxaritti walitti qabatte sana ariifadhu. Mana siree fi hoteela maqaa abdiitiin nyaattee fi bulte mallaqa isaa kanaafuu didde erga dafii walitti qabii ergii dafii ofis nyaattee maqaa abdiillee nyaatanii. Haidar dhiifaman aguraati akka kootti amma waa'ee maallaqaa duwwaa irratti fookas godha. Abdii amma fakkeenyaaf amma abdii musliimatti hin beekaa. Abdii arrabsuu siin barbaadu xiqqeessuu siin barbaadu. Even namni abdii arrabsuu illee barbaadan yoo jiraattanii please dhiisa. Arrabsaa jirtochaa hin jiru arrabsuu yeroo wadan dhiisaatii. Amma maal gochuu qabdu? Namoota amma maqaan naamaa jiran kanniini nuu fidaatii abdiinis dhufee waa'ee maallaqaa kana qofa irratti fookas godhamee osoo haasa'amee natti tolaan. Waa'ee maallaqaa duwwaa irratti. Namoota sanitti osoo hin dabriin garuu an akka yaada kiyyatti amma namni kun hundi wanni as jala taa'uuf beeytanii Haidarii tana dhaga'uu barbaada. Maali Haidar waa lama nuun jedhe takkee mucaan bira jiru san fidaa yookaan immoo ani dhugaan dho'isu du'ee bada malee waan jiru isinii hima jedhaa ture. Takkee dhugaa jiru san atummaan himi jarriin amantu jechuuni. Yookaan lakki mucaa san finnee dhufna hagasiin obsi jechuunidha.
Angaruu akka yaada kiyyatti keessaa kan filadhu wanni gurbaa amantii biraa sanillee so hin jiru jechuun ka abdii bira yeroo inni dhukkubsate ture san jechuu kiyya. Asumaan Haydarii waan jiru. Egaa wanni sirratti galee fi komishiina wayii hin ta'in osoo atummaa waan jiru nu himtee achirratti ragaa jiru. Waan himame irratti ragaa barbaadan malee osoo nimi ragaa hin barbaadanii qarshiin sun maaliif galte? Waan jedhu yaa waan si gaafatu barbaada. Yaa biroo kiyya maaltu jira beektaa? Wanni jiru haqiqaa Ustaaz Habiib murtii galcha jirana. Ustaaz Hamdi haqiqaa dubbiidha. Mucaan bar dubbiyyuu gabaabsee bare. Mee namni miilee digdama hin gammachiifne fi qalbii isaan tasgabbeessine kumni 300 maal isaa godha shin kennaa fi rakkoon qabu. Tokko jedhe. Namni mucaan kun hagam akka inni kijibu ummanni Oromoodha. Ummanni Musliimaa quba qaba. Dheengadduma galgalaa mana shari'aat gammadaatti ani miilee sadi qofa qabaa. Ibro nan sobe ani meeqa qaba meeqa dhabe jedhe. Sadi qabaa torba dhabe. Miileen sadi qabaa torba dhabe torba naa guuraadhaa jedhe. Akkanuma akkanaami. Isteetimentii qabatee mucaan gad baheetti mul'isee kennaan dhugaa kan keetti miileen 15 fi 500 akkaawuntii hiriiraan waa'ee akkaawuntiidhaan hin beekuu jedhe. Indee ara rabbi sodaadha uummata musliimaa. Gara qalbii biqilsanii deebi'a. Nama garaagarummaa sa'aatii jahaatti an isteetimentiin beeku amma argee bar miileenni 16 isin jettu dhugaadhumaa. Indee maal rabbiidhaati? An si jammarre ka inni jedhe koomishina kennee fi jechaadha Abdii Raggaasaadhaan. Maal yoo koomishina kenne koomishiniin kiyya ammallee meeqa biraa hafaa akka murtii meeqa tafa murtii? Waliigaltee keessaan isintu beekagaa jechuun 10% dhaan meeqa ta'a? 10% dhaan miliyoona 24 irraa himi? Meeqa fudhatte? Awwaata akka fudhanne. Okay, miliyoona 24 irraa 10% yoo ta'e miliyoona 2,400 natti fakkaata. Miilee 2,000 kanaafuu miilee 2 fi meeqatu naafa biratti? 100 takkaa bira siyaaf jechuudha. Miilee takkaa fi 100 takkaa bira naafa jedhama. No, miliyoona 2,100 takkaa siyaaf. Miilee 2 fi 100 takkaa bira naafa jechuudha. Kana barreeffadha. Miilee 2 fi 200 bira naafa 10% jirana akka koomishinaa yoo ta'e. San akkasii lammaffaa ammoo ani wanni waan inni koomishina jedhu kana guutumaan guutuu waa kachi jira Ibro. Soba kijiba. Garuu koomishina illee yoo ta'e mallaqa biran naafa yoo koomishina ta'e. Ammoo maal jettee nama 2,700 irratti kan hin gaafachuu jiru an amma koomishina hin barbaada. Yaas falli ganyaal. Meeqa bira naafeete? Meeqa biratti naafeete? Miilee 2,100 jettemi? Miliyoona 2,100 miliyoona 2,400 irraa hoggaa sadii qannasan. Sunni koomishini miti sunni kijiba ta'uu ragaa isinii fida rakkoon qabu yoo 300 san ka akka tulleete miiliyoona 2,100 bira naafa yookaan ammoo miiliyoona 2,400 irraa qabaa jechuudha obboleessa keenya irraa. Eenyurraa? Abdii Raggaasaa irraa naafuudha. Koomishiniin akkas dhufa malee 300 dhufu yaa jamaa. Koomishiniin akkas. Murti koomishiniin 10% akkasumaami? 200 fi. Bar uummata kana tun dhaga fuufu bari deddeebi'aa beekama. Miliyoona 2,400 ta'a. Mee jee. Miilee 2,400 ta'a koomishinni tijja. Akkas ta'a. Garuu 300 sanii inni koomishinaan kenne. ورب الكعبة يودي دي أمو خيسا مرته خيسا ها مرته ميلي لما فيكم اللي بفرمو إرانا فودا أنا سنكني دبيتنا والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأقولين تبين تركيا رونا ديبوتي ترانا إن شاء الله تكدبدونا هي متلاتها دبدا waatu naan galini wahuma sirna dabaafachuuf deema yaaboo gaayii meenalleen jejina jechuun akka afaan biraatitti kalaqodo biraatti nan taajjabina jechuun ittiin nan jejinaan tun nan faarsinaallee numa taate asitti zamana
nan jejina jechuun nan taajjabinallee koomishiina jechuun kun maali? Maallayni akkuun hiramu kun yoo keessallee nu naquu baattan addummaa nu baastan maallayni kan walii akkana kanaan kun kamaaliiti yaa'oo numa ajaa'ibee gammadee koomishinni kamaaliiti maallayni hiramu jiru kunoo eenyuuf eenyuutu lafa harkatamu naan gallee waan kana danaa baasaamee ijoo fayyaadaa. Kana murti ibsii fi inshaallah ittiin deebi'aa fi waa'ee koomishina kanattiin. Eenyu gaafate waa'ee koomishina irratti amma akka dhagaa waliin as jirrutti wanni namni adda baafachee beekuu qabu akka mucaan jechaa jirutti sun koomishina kannee fi koomishina hagana irraa fudhatee Heydar ammoo yoo kan hin fudhadhe 300 kun koomishina ta'e egaa koomishina fudhachuun kiyyan ooliin namni dallaalummaa namaa dalage miiliyoona 2,400 fudhata miiliyoona 24 irraa 10% dha biratti naa feerra naa fuudhaadha kiyyuma naa fuudhaadha kabiraa dhiisaati jechuu jira Heydaris kanaafuu egaa kana deebii isiniif hin dhiisa maaliif akka ta'e waliigalteen isaanii maali maalirra waliigalanii koomishina kana irra waliigalan 10% kun akkamitti ta'e kajoo gaafii biraati. Murtiiko dhiifamallee na dubbiste laalli kuni dachiidha gurgure moo dhiiroo jechuun mana gurgurame moo dachii gurgurame moo maallayni akkuun kun makiinaadha moo dallaalummaan tun tamaaliiti jechuu barbaadeeti gaa yoo dachii taate yoo makiinaa taate gaa waa onlaayinii irratti ol hin baasanii manguddoollee yoo taate haqa Heydar keenya nuti numa fuuna. Sigalee akka fadhetti akkana obsi. Hawla wala quwwata. Biloo god nama kanan Ifama. Sheekha kiyya. Akkasitti boruun itti hajamaa mi sheekhan tuqanii. Akkasitti egaa yoo dachii fi makiinaa gurguratanii tanarratti wal wanta godhani naafi murtiinuu keeysaan ka'a. Numa fuunaaf yaa hayyu yaa qayyum. Isa deebi'a aasaa duruurii isaati. Tanuma addaan na baasi murtii kiyya umrii rabbi si haa dheeressu. Amiin amiin galatoomii habiibii murtii maqaa kiyya qabdallee abbaan dhimmaallee as jira ni dhagaa osoo Heydarumti sii deebisee natti tola. Murtii asis leenjii fudhataa jirta. Haydar biyya Arabaa dhaqee akkaataa ijoolleen mana madaamii itti waan amartii gadhiistu. Siisteema itti jararkaadhaanii buusan waan barateef hin jettu malaasuma gabaabaa. Duyduma ijoollee mana madaamiiti birichi. Anka kana jechuun irratti illee maaliin jaa mallayni kan itti walii qabame waliigaltee yoo jiraate akka uummatarraa itti guuranii walii kannaniidha. Tole Heydar qofaatti waan kana keessatti hirmaachaa ture hajoos gaafiidha beekaa. Namoota meeqa bakka kanatti hirmaati? Eenyuuf mallayni gale? Eenyummoo sheekiif namoonni bakka sanitti argamanis nikikkii qaba. Gaafiin kuni jarri ijoolleen kun xiyyeeffannoon isaanii eega maallaqa ta'etti ganaa gadi ba'anii namoota hedduu maqaa dha'uu ta'an amma eegalanii jiran reefu abaazarree jechaa turan agartanii jirtu. Deebii gaa barbaanna hundi gad dhufanii ibsa godhuu qaban. Anis hagana qammase anis shaayii akkanaa dhuge. Muutirra jirta muutirra sida warruma hundinuu warri bobba'aa fi ture hundinuu irraa fudhate jechuudha. Abdiin Geetaachoodha dheengadda gaafa iccitiin gadi baatu maaliif Finfinnee dhufe kaleessa maaliif Finfinnee deebi'e. Eenyu obboleessa keenya Abdiin Geetaachoodha gaafa iccitiin kun gadi ba'u walgala dhufee Finfinnee bulee Abdii Raggaasaa bira buleetiin kaleessa ammoo deebi'eetiin Jimmatti deebi'e. Hayyee. Maaliif dhufee maaliif deebi'e? Maumaa quban qabu waa'ee isaatillee dhufuu isaatis quban qabu ammoo sirraa dhaga'u jira yoo quba qabaatte nuyi migaa uummata 2,800 kanarratti. Ishi lammaffaa Abdii Geetaachoodha maaliif gaafa jalqabaa itti rorrisee ture. Itti rorrisee ture wannatti eenyu maqaan isaa Abdi Maciisee za'itii footooshooppii dalaganii hin kaasan baay'ee footooshooppii dalaganii za'itii footooshooppii wajjin Abdii Raggaasaadhaa poost gochaa turan jam'aan sunniin isaa fi jam'aan isaa hedduun isaanii deebanii garagallee. Ati amma murtii amma Abdii Geetaachoo maallaqa furachuu dhufe moo maallaqa sana darrasenyi harkaa gubuu dhufe kana uummataa ifa godhi Abdii bilisummaa ati waadanuu beeyta. Yoo fudhachuu dhufe ta'es nu himi yoo moo darrasenyi akka keetii osoo maxxansamin harkaa gubuu dhufe ta'es isa kana hawaasaa himi.
لا ما سنة أما بكنا نجرت ندبنو أبدي جيتها شو تقولي شيء يقول أبدا أمو أني أبدي الرجاس اللي هادو أبدي جيتها شو اللي هادو يوسان رفاني أكملتك واللي هاسو بيكان أما تمو بكسان نجرت تمو هاسون فايدان كابو جيتن ديسو جرا توفادي ديسو جرا يوسان واي كوميشن أموسين تما هابي أستاذ حبيب مرتضى دعامو جرا Baru nagama. Malak masanitu khamali akate khadda gudachuudha Komishiniin akka seeraatti komishiniin gosa lama akka seeraatti amma namni fakkeenyaaf hanamma mana kana gaafan kireeffadhu gaafa itti galu qarshii 50 itti gali kiraa isaa kajee sadii kafala 150 kafala jechuun tamam 150 kana dallaalli an as fide herreegatee maal godha ni fudhata jechuun badamee qaba murtiin Dhagaamaa jira akka gaariitti itti fufi tufi. mallaqni kuni 15,000 adosoo mallaqa baasu jiruuhu komishina illee gana haarawaa baasa jechuun abbaan manaatis fudhatee keessaa baasa amma laal ka abdiidhaa 100% gabii jedhan anamma wacii irratti kiraa mana kana gaafa kafalu wacii irratti kafalu jira % beek kanoo kanaami wacii irratti gabii irratti miti beek namni gabii irratti kafaluu fi namni baasii irratti kafaluu adda amma ka abdii raggaasaadhaa kuni 100% gabii jedhama 100% wacii eleellebat 00 kayoo barbaadde makiinaa keessaa makiina habbaa lama keessaa ittiin bittee yoo barbaadde mana keessaa miilee 3-4 baasu keessaa ittiin bittee yoo barbaadde hijira baankii irratti illee miiliin hagana mucaa kiyyaa haadha kiyyaa abbaa kiyyaa itti qooddee dadhabdu kana keessaa harki dhukkubee mucaa osoo liigatti mallaqa qoodu tokko jedhe so amma inni maal godhe akka waan komishinii herrega baasii keessatti illee komishinii hagasin dhufu murta kana yoo baasii baaftellee hagasin dhufu yoo galii argattellee hagasin dhufu ka isaa kun 30% akka seeraatitti murti sinsirreeffadhaam ka abdiidhaa 30% ta'a 30% miiliyoona 24 irraa meeqata Abdii hoggaa jettu. ka abdii raggaasaadhaa Okay. miiliyoona 24 zero meeqa badhiiroo Baasini kana madanuuf funaane si qofa miti bara. Adide murti guutuu malee namni ko waa'ee funaansa sanaa irratti mirmaadhu jedhee gaafa duraa arrafamaa ture kan nuti arrabsaa ture murti guutuu qofaa bara nama baay'eedhaati. Akkamiif qofaa dirshaa kee godhate. la'an kanamas hin jirree haqiqatan ol baasuu illee barbaadu isteetimentii mee onnee qabaa Kee qofaa sirri akkana kanaa bareeda akki ati itti deemu jirtu bareedaadha. Kee qofa dubbattee ta nama si bira hin jirre akkasumatti dhiisuun bareeda. maal godha wallahi zulmii ta'a malee Jechuun amma nama baay'eetu funaane waan ta'eef inni sunis achi amma kana sila dubbadhee maaliif beeyta? Xiyyeeffannoon keessan qaxar mokuweet qofa ta'e malee biyyuma hundarraa funaanamaa ture biyyuma hundarraa galaa ture sun addeenya jirutti dhaabbatee jira amma maallaqni jiru. Maallaqni sun gara Kasuudiyaanumaa murtiitti gorsiisaa yookiin yoo namnillee yeroodhaaf dhibe waliin jirra. Aywa amma laal akka seeraatti anamma nama dhaabbata tola ooltummaa hogganu haqasii fi maqoosaan qoosaadha. Dhaabbata tola ooltummaa የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ ሰርቪስ ማህበር ድርጅት ባለስልጣን ከፌዴራላ ሴራ ከናን ጋርጋርሳ tokko yoo walitti qabde hawaasa irraa yookaan qaawwanna paarsentii 30 walitti qabde kiraa manaatiif geejjibaaf wantoota waan san godhaniif kallattii qobsifta. Kana garuu kan dalagaa akka dhaabbataatti mitiich. Haqiqaan jiru paarsentiin akka abdii raggisa koomishinii torba tuqaa tokko moo lama murtii. Abdii tiimi. Abdishaa. Torba. Birrii kana bareedduu lakkoofsa nagaya malee hin beeku baraan qabees hin beeku argees hin beeku waggaa meeqa biyya nama akka koomishiniitti yoo koomishinii ta'e torba tuqaa lama ta'a. Miiliyoona 24 irraa laal dheeras ni deebi'a. Koomishiniin yeroo baasii baastu kaffaltuu fi yeroo galii 100% argatu wal addaa isin jedhaadha. Amma abdiini laal 100%dha. Galiin isaa.
Ay dariiqi ya barakaa rabbi si haa godhu. Amooti kun fayyaalessaa bara. Dhugumatti fayyaalessaatii kun ajaa'iba rabbiiti. Rabbi isin haa Sagaleen kun milkeessu. adeemee raddoo tokkii deemeen ture. Deebi'ee bacaali tanuma qofa Ishee. dubbadee irraa bu'a. Laali gaafa sayyixaabboon akkasitti uummata keenya akaawwatu suni maal jaani yaa sayyidii abiyyoo keessan hadaraa watarii rabbumaa sii godhe Oromoo baqarii hin jarjariin suutumarraa faxarii jaaniin. Rabbumaa warra gartee biyya alaatti biyyarra achi deemee wanta deema kana rabbumaa baqarii godheef gaagandii numa akaawwata. Anaan kan na dhibu garuu edaa tolooltummaa nama gargaaruuf dallaala fudhachuun tun edaa mootummaanis hayyama federaalarraa ni baafatanii arra naagalte immoo ajaa'iba rabbiiti. Niin dhage. Inni itti aanu gaafa duraa wal taatanii edaa madda godhachuu marratti wal loltan malee nagee walii qabdan isin. Maasha Allah. Ustaz Habib Murti. Wallahi yoo wallahi inni fudhatamuun inni dhiistanisin. Ani kakachuu baattuu si amana nama biraan beeku. Ani Abdiin Raggaasaa yeroo an dhaqu buskuutii xabbasan fakkaata. Buskuutii beeksanii buskuutii xabbasanii wanna akka sabaasan. Zayita akka sabaasan. Akkas fakkaata. Annamtichi nama meeqaan rasaa sana biratti ajjeesan argee isa argee gadi ba'e akkanuma gadi jedhee imimmaan kee harcaasedhaan miskiin rabbiiti gaa shiraashar illee beeku warabbal ka'aba wabillaahi ilkariim. Rabbiin kun beeku akkana gadi ba'e imimmaan kiyya. Baay'ee nama garaa jabaatu. Akkanatti imimmaan bu'ee waan gurguru wallaalee waan miidiyaa seenu jam'aan keenyallee kiristaana akkana godhe pheentee akkas godhe girgirriin sa'aa san jirtu sirbaachis. Gaafii takka asuma jidduutti. Namni guyyaa jalqaba ganama soomana sanuu ganamarraa sa'aatii 3 namni hundi galgala soomana bulee ganamarraa sa'a 3 akka lakkoofsa biyyatti dubbiin kun dhagahame. Obboleessi Abdii Raggaasaa maal jee gabbahee dubbate eenyu namni waan san ija jabummaa miidiyaatti dhufee zayitiidha malee haadha manaatiin wal dhabe malee asiidaa mitii jee nama dubbates ragaa naa bahi ana dura namni dubbate ni jira kanas dubbadhu. Ittiin si dhufu jira. Mucaan jarri basaasaan kuni maal godha? Dafeet ummanni muslimaa maalin rakkabaa? Mana muslimaa naa rakkabaa baadoo ummanni muslimaa obboleessi kiyya asiitti naqanii asii mucaan kun hin qoranne hin qo'anne hin gaafanne poolisiin hin qoranne waa tokko asiidiitti naqamee jetti namichattiin gadi baatee dafteen maaliifin zayitii irraallee ol guddisuu barbaadan jarriin sa'a sanii osoo abidda jahannamitti illee nayixee ka lubbuun hafu taate jarri kaayyoo isaanii galmaan gahuu barbaadu yoo abidda jahannamillee kaseenan taate sigalee jarri baay'ee kaayyoo qaba. Miskiina hiyyaa kun diraamaa qubaan qabne kasuuta olee turee galuuf kun dhaqee imimmaan bu'ee gaafan feesbuukii seenu ummanni keenya binti jarjartuu fi ibnu jarjaraanii qaata dhufeetiin kiristaala akkas godhee itti ergame peenteen akkas goote maarree goote silaa yaaliin barbaadame walitti bu'iinsi guddaan ka barbaadame akkuma har'a kana tokkoffaa ummata Oromoodhaa amantaadhaan qoqqoodanii walitti naquu ture kaayuun tokkoffaa. Baay'ee wanni jalqaba osoo gara sin naqeen isin beeku qabu jarri kun kaayyoo gurguddaa sadii qabu. Tokkoffaa hawaasa Oromoodhaa amantaadhaan adda qoodu. Tokkoffaa irratti feetan fudhadhaa feetan dhiisaa. Ankuma 300 maqaan balleessan san yoo barbaadan asitti gara ummata bakka isin naangetti ni geessuu danda'u mallaqni kan ummataati waan ta'eef kan ittiin himatan garuu amma mallaqichaan fudhannee jiru. Haqiqaan jiru maalidha? Tokkoffaa hawaasa muslimaa hawaasa Oromoodhaa amantaan gargar qoodu. Lammaffaa ummata muslimaa akka amma isin koomentii irra godhaartan kanatti akka isin amma viidiyoo irra wal waraabdan kanarratti waraabanii hawaasa muslimaa wal nyaachisuudha. Kun koomentiidhaan kaan deeggara kun kaan itti qoosa wallaahi wabillaahi watallaan hawaasa muslimaa bakka lamatti addaan qoodu addaan ciruu addaan hiruudha. Akkasumallee garee shahaadaa kana lafarraa dhabamsiisuudha. Garee shahaadaa maal jedha kaleessa mucaan basaasaan sun afaaniin gadi ba'ee
يوم مجان عبد الرقاص هذا يو واتي اتقاب تمان غري شهاداتي ديبر لك على لبيدوسا غري شهادة بليسو دبر عايدر ما جدي سوما جدي نما بران جدي ما أن غري شهادة متجد لك غري شهادة جدي أنا سجدي ما في وامي عايدر كان عبدي جدي لقي فتان در عايدر يجد مجام غري شهادة جدي بليسو نجد غري شهادة Jedheera. ما أقول لك هذا كي أكني أنا أنجز ما أنكلي سر Mate, gara fitin debian. Saakii deebii waa'ee mana jalqabbii akkamitti akka wanni sun ta'etti fufeeti. أيوة أما Yo sagalee kun dhagaa mate waa dubbadeen deema. أبا تعلم جالس سكالين كيسن مي سكالين كيسن مرك Cici tamayyuu نيتور كي سرفا دامي دايكا تكتي كو فانا وبسايو سيرايس دايكا تكت سو غافان نقوم بري تكر كمان قارشيس سموني عبدو مجان ملك عرابسه فيتي جرا وان تيفي كايو قبا وان تيفي اكاونتي عبد الرغاسار سموني عبدو نجرتو Osoo achiin ga'in dura soomana keessa asiidaa itti naqamee fi kanarraa addanuu godhe. اكا اسي Heydar akkasii miti. Akoonti abdiirraa birriin takkan jirtu maali? Anaa fi Ibroon halkan tokko birrii miliyoona meeqa gurra kitaaba gurguraa bullee? جري كايو قبا ملك بيكا دبرسن سنجي دبر غافا سنيمتي اما يو دبرس بر ديبس ملك برين قبو اكاونت رايو نمني غافا ميلي سدي كو غبا قبتا هاي جري كايو قبا ملك اكاونت غبان كايتن اكاونتي هدو قبن ورب الكعبه غرس دبرسن اما كدين غداهم بابا برتا اي ميلين سدي قبيت مولساسين توري اتنقامي ينان غنما دفه ميلين سدي غبت دبل جهان قباجد شنين قباجد افورين قباجد سدي غلك قباجد ميدا قايا مي ساعه دغدي مي افورين ген كيستي ميلين سدر راغر ميلين جهات والقدس مچان يا غرتنت الله اعلم الله اعلم غلغل ميلين سدي جدتين غنما سدي غلك افور شن فلك دفه جهان غه جهرت مو ميلين سدمو منا رفينسا قبا ولسا كلي نابوت غلزو ماجد سعاد يدي مفرمون نبيك ملك كيسا دبرسن وبلسكي ياسين ملك ملك نغافر يا دي غوره مل فجرا كغافا جدا غوره مل فجرا كمكت غوره مل فجرا سدي جدي كغافا تشالنج كتابا ميلين سدمو افريقيا سينغورتن كسين بيكتن لا فجرا سيغلا كغافا استوديو هوي جنتا تيني دابر نجدني ور هوي جنتا وإسان كمان قوتو كساياتني حتى أبوتين كبين يالله فرج يرتلي ملكة تجورن ميليس دي أفون كجافا سنجورن يوديك أتى عبد الرجاسها مرة تربة ملكة ميلينا لك مجورة كناف جافا دي بمن يلاج إسوكنا جافا قبتي كنا جافا فوجي كنا غافا من يراجع سبحانه اكاونت رملك انجن والله ند ولي ادي سمالو ادراكي ملك كم يو في كاي امسكين هنكي كا اتكفل كان اتكفل اجي يو ميديا سنو ميديا امني مت بنت كان غودي كريستياني كان غودي او جدن جناني جي اما لاليني كريستياني غودي مسلم ني غودي نانغالچو مجان كون سا اما خنت دهيو ملكتي نغافا نين بوده ركعت كده أنغوان كيسن هيدر نانجدن مجان كود أما دنديل ملك اللي مباسو مكاكيتن أكاونتي بني نانجدن نياچ سوفكا لبود أنجرا ورد غاف أنجرو كريستيان اللي مسلم اللي لبود أنجرا نيروفان مكاكيتن يوكامو مكانم سديتين بني والله وبالله اندي دوئي لفر بدا مكاخنا يور مكان كي خي ملك نياتن انجري مكاخي حواس خيرت نبلسني ان بربادوج اوسو كورن ابتن مرمتو في انا ددو فودي مكا جديد اكاونتي سا فودي اكاونتي سا بوست كوديجو ساعه ديغدمي افر سونغوني ميلين تو كوفي كوما دبشني سين انينكم مسكنكيتيغا حاجي تشتبي سين فادغيتين نموتو غرغدا سيرا كوما دبشني كوما دبتكون كوما دبلمال كوم شانتمان بيا لا بيا كيسا غافا ترباني ميلينا سديت غهي يجو ميلينا لك ميلينا جهافوي غي وغو ميلينا جهافوي غي هون ان سعودي دغيجو غافا كان عبدي گيتاچو دا يامتن ونرا جيم مرا عبدين گيتاچو دا غوبچو ساتو دمنو قيقا سر هدو يو غرتت غافا جلقبا بوستي كاسي سانكو فانجني عبدي رجاسا دا ديبمي من يات ركته ركن حمادا مدته نمن اچ گته برا ديمي جد
yoo agarsiisate hin beekan. Booda adaa keessaa wal dubbatanii inni jimmarraa ka'ee dhufee hoteelli qabamee fi waliigalteen godhamee ammiskitichi kanan beeku karabbiin addunyaaf akiraallee beeku. Qaxxeedhes odii deeman. Booda maalan godhee mallaqa abdiin geetaachuudha maastara sharafuddin guuran kana gaafa laalu miiliyoona jahaa dhiisee deeme irratti miiliyoona takka takka yoo guuran jarri kun meeqa ta'a? 8 gadi bahee viidiyoon ni jira kunu isin dhageessisuu danda'a. Mallaqni guuramee jira. Galatoomaa jedhee gaafa kam? Argineetti gaafa Ramadaanni dhumatee guyyaa ciidaa viidiyoo kana waraabee poosti godhee jechuudha. Viidiyoo kana kaasirra wal dhabbiin kenna sirraa jalqaba. Mallaqni hin jiru. Iskiriinshuutiin illee jira. Ila. عليكم ورحمة الله وبركاته. أرك درا قدان سلطانة بفجمعتوتي ما نفويا لين ويا عيدة وانتف أدفنوا بلسخين عبد رجاسة اسنتيما أسمع نموس هذا كي قال في قاري تنا كي درجمري شيخ حاج أستاذ عبد الباسط أكاسم الشيخ حاج أستاذ عبد الرحماني أصو إيسا أفنى أكمين أفنى سون بيسني الرياض تفرقه أنا قلت لك يومي أنا قلت لك سامي كي يومي لا أسمع تفرقه كنت مرة ما بيوعي بلسخين عبد رجاسة كي قاسي وانغ قاري اسنتي متقدمنا ريبوست كوبلين شير براتي الدنيا والإنجازي حواس مسلمة غران ساقبتي في غران سالالتي سبب بلسخين يام هل كان يقول من هرج أسبران فيديو كنا نبغانا حالا هيا بلسخين عبد الرجاسة والكبتي ودفنو دران براغا هاير تمالي فتيستي نمون نبا يننغا فتاجرتني إن شاء الله أكمل سنجل بيجي تريتي أبا جالي أبا بويرغا وبليون أرك درا قد أفاني مثل جمّتشون لينجرت ما شاء الله مالي جمّتشون يتن حال وبلسكين عبد الرجاسة فيان ساير رجلو حال باي غاريدا نمطلا لما فهمو حواسني مسلمة هنگاما قرشي ميلين تربا هنگ ميلين سديت اتدهاتهم تربان توقيت تولدتك أبو ناف دند أميجرة استكنا سرپرايدي سينغو دايري هنگاما ترين wanni barbaadnu yookaan wanni barbaadan argameera khayru hamoo la yoo xiqqaate abdi raggaasaatiif sigalee amma murti dhageesse murti inni turkin kee maal ta'e Yaa dhagaa jirra dhagaa irraa bar. gaafa san mallaqni miiliyoona 7 hanga 8 guuramuu ifaan ifatti dubbadhee jiraan eeshi barreeffama keessaan naaf ergameetu jira. Mallaqni kun sibira jiraa naan jedhan. Mallaqni kun sibira jiraayi. Maaliif akkana nu gootaa? Maaf ajajni nutti qabdaa? Maa qilleensa nutti qabdaa? Rabbi sodaadhu viidiyoo kana kaase naan jedhan. Rabbi sodaadhu viidiyoo kana balleessi naan jedhan. Du'ee lafarraa bada malee hin balleessu hin jedhin. Wal dhabbiin keenya achiraa jalqabaa jechuudha. namni muslima taatan wallahi wabillahi watallahi wallabbiin kin achirraa eegala maaliif osoo miiliyoona 7 ija kiyyaan argu hay akkamitti mallaqa guuraa jedhe aduu gaafa sanaa booda ramadaana ciidaati as hatta viidiyoo kanayyuu gaafa sa waraabee malee anachi dura dhaabe maaliif gadhiise bari ustaazi ammaaf garuu tabdi yeroo sana postattee kaatee postii sana hin kaafne lakki jira hin kaafne kan namni waadaa galeedha maallaqni kun guutuuni jedhanii namni baay'een si komataa turani viidiyoo sana post godhee ka'ee kaasee maalla godhan beektaa nama gurguddaa na bilbilchisan na qaanfachiisan sigala amma fakkeenyaaf eenyu addisuun miti addisu tokko fida Ali dubbadhaa haga sanii ana isinii kenne carraa. Abbaa caalii dubbadhaa. مرحبا يا مرحبا أيه